Maqaa abbaa kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Ijoollee beektaa gamaa maali ijoollee waa buuti kaalchine maali ijoollee waa buuti kaalchine siddisuu dandeessini yoo tidii. Kun chaayinaalii keessan dhangaa lubbuuti. Subscribe, like, share gochuudhaan hordofaa dhaamsa qophii gooti. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyo egaa viidiyoon isin amma argitan kuni barumsa fakka ta'uuf kanan ani fudhadheedha jechuudha. Namoonni hedduun qophii kanarraa waa hedduu baratu jedheen abdii taasifadha. Keessumattuu kutaalee biyyoota garaagaraa biyyoota Arabaa keessatti kan argamtan ijoolleen tawaahidoo keessumattuu shamarran keenya jechuudha. Of eeggannoo guddaa akka isin gootaniif jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana social meediyaan gama TikTokiitiin YouTubeidhaan social meediyaa garaagaraatiin jechuudha. Namoonni baay'een carraa argataniin mul'achuu kan barbaadan jiru jechuudha. Mul'achuu beekamuu kan barbaadan jiru. Beekamtii kana keessatti immoo miidhaan ni jira jechuudha. Akkuma argitani haalli uffannaa obboleettii keenyaa kun jechuudha. Kan isheen uffattee jirtu uffannaa mana kiristaanaati jechuudha. Keessumattuu siilii haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamiti jechuudha kan isheen uffattee jirtu. Tishirtiiwwan akkanaa kan inni qophaa'u mana kiristaanaa keenyatti galii mana kiristaanaa keenya argamsiisuudhaaf yaadamee waan hojjetamudha jechuudha. Asirratti xiyyeeffannoo guddaa gochuu kan qabnu waan uffannullee wanti dubbannullee bakka qaba, hunduu iddoo qaba, hunduu yeroo qaba jechuudha. Sila uffannaan kun uffannaa mana kiristaanaati jechuudha. Eessatti uffatamuu qaba uffannaan kun mana kiristaanaatti uffatamuu qabu. Gaafa mana kiristaanaa deemnu uffannaa kan uffannee akka deemnuuf jechuudha. Namoonni qopheessanii madda galii biyya kiristaanaaf taasisuudhaaf jecha yaadanii kan hojjetan garuu jechuudha itti yaaduu fi beekuu kan qabnu jechuudha. Uffanni keenya saaxiniin qophaa'ee fi shaantaan qophaa'ee fi miiccamee tokkofamee kabajamee saaxinii keessa yookiin immoo bakka isaa qophaa'e sana ni ta'a. Suuraan keenya immoo mana suuraatti kaaree dhiiksisnee fireemii keessa goonee qopheessinee sirriitti bareessinee keenya jechuudha. Siiliin qulqullootaa egaa akkaataa kanaan kabajadamuudhaan gaafa ittiin ragadamu, gaafa ittiin dhiichifamu, gaafa ittiin cubbuun hojjetamu, gaafa ittiin waan badaan hojjetamu egaa gaarii miti jechuudha. Namoonni ala dhaabbatanii nu ilaalan mana kiristaanaa keenya warri hin jaallanne diinonni mana kiristaanaa isaaniyyuu akkana ta'u, isaaniyyuu akkana godhu jechuudhaan maqaa mana kiristaanaa keenya balleessuu fi warreen haaraa gara mana kiristaanaatti dhufan amantoota haaraa ta'an immoo kana fuuldura qabuudhaan jechuudha kan isaan karaarraa balleessan mana kiristaanaa keessaa kan baasan. Kanaafuu of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Egaati akkuma argitan suuraa kanarratti viidiyoo kanarratti akkuma ilaaltan siilii haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam gochuudhaan kan isheen ittiin sirbaa dhiichisaa jirtu jechuudha. Obboleettiin keenya kun tarii yookiin madda galii ishee guddifachuudhaaf beekamtii argachuudhaaf ta'uu danda'a. Egaa yookiin immoo amantaa kana sirriitti nama hordofu ta'uu dandeessi yookiin immoo nama hordofne ta'uu danda'a jechuudha namni kun jechuudha. Maalumaaf jechuudha nuti asirratti wanti ilaallu barbaachisummaa akka hin qabne waan kun dhorkamaa akka ta'e ijoolleen keenya waan akkanaarraa of eeggachuu akka qabdan keessumattuu ijoolleen biyyoota kutaalee garaagaraa biyyoota adda addaa keessa jirtan waan akkanaarraa of eeggadhaa isiniin jecha mee qophii kana keessatti waa'ee sirbaa haa ilaallu. Maalummaa sirbaa meeqaan keenyatu hubate? Addunyaa kana gaafa ilaaltan bal'inaatiin kutaalee biyyoota adda addaa keessatti addunyaatti sagaleen isaa ol kaafamee kan dhagahamu sirbadha jechuudha. Faarfannaa caala garaagarummaan sirbaa fi faarfannaa maa inni kan jiru gabaabsinii ilaalla. Sirbi foon kan gammachiisu aarsaa daabiloosiif seexanaaf dhiyaatu jechuudha. Faarfannaa jechuun immoo lubbuu kan gammachiisu, lubbuu kan boqochiisu, aarsaa galataa waaqayyoodhaaf dhiyaatudha jechuudha. Garaagarummaan isaa kanadha. Inni kun foon gammachiisaa eenyuuf dhiyaata? Daabiloosiif dhiyaata. Faarfannaan immoo lubbuu gammachiisaa foonillee ni gammachiisaa eenyudhaaf dhiyaata? Waaqayyoodhaaf dhiyaata jechuudha. Nuti gaafa aarsaa dhiyeessinu eenyudhaaf dhiyeessuun akka nurra jiraatu addaan baasnee beekuun barbaachisaadha. Addunyaa kanarra gaafa ilaaltan baay'een namoota jaalala waaqayyoodhaaf qaban ibsuudhaaf waaqayyoon gammachiisuudhaaf jecha gammachuu isaanii ibsachuuf faarfannaatti fayyadamanii gaafa waaqayyoon faarsan waaqayyoon gaafa galateeffatan ni argina. Namoonni kaan immoo gammachuu foon isaanii ibsachuudhaaf jecha keessas immoo daabiloosiif aarsaa kan dhiyeessan daabiloosiin kan gammachiisan hojii daabiloosiin kan hojjetan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Tole sirbi gara maalitti nama geessisa? Sirbi gara maalitti nama harkisa jennee yoo ilaalle
sirbi gara cubbuutti, gara sobaatti, gara sagaagalummaatti, gara dhiiga dhangalaasutti, gara isa waaqayyoon hin jaalanne hojii hamaatti kan nama geessu keessaa isa tokkodha yookiin immoo isa jalqabaati jechuudha. Seexana kan gammachiisu, waaqayyo kan gaddisiisu, lubbuu namaarratti dhiibbaa kan fidu, abdii mootummaa waaqayyoo galu kan nama dhoorku, kan daangaa namatti ta'u, kan nama danqu, kan waaqayyoon hin jaallanne hojii hamaadha jechuudha sirbi. Sirbi gara hojii ammeenyaatti, gara sagaagalummaatti akkamitti nama geessa jettanii yaaduu dandeessu. Fakkeenyaaf mee magaalota gurguddoo fudhannee ilaallu. Namoonni magaala gurguddoo keessa jiran kaaffee yookiin immoo iddoo dhugaatii fi nyaataa keessatti qacaramanii hojjetanii jiru. Shamarran keessumattuu jechuudha. Madda galii isaanii argachuudhaaf, jireenya isaanii fooyyessuudhaaf jecha kaaffee garaagaraa keessa hojjetan hojii sagaagalummaa irratti bobba'anii sirbaan kan ajjabamanii deeggaramanii hojii hamaa sana hojjetan baay'ee isaanii jiru. Kaaffee sana keessatti sirbi jiippaasii guddaadhaan sagalee guddistuudhaan ni banamaa fi isaan booda jechuudha akkaataa istaayilii sirbitti gaggeeffamu sanaatiin uffannaa isaanii jilbarratti kutatanii qaama qullaa isaanii mul'isanii namoota gara kaaffeetti dhufanii nyaataaf dhugaatiidhaaf boqonnaa taasisuudhaaf dhufan sana dhiirota gara sagaagalummaatti kan affeeran madda galii isaanii taasifatanii kan jiraatan hedduu isaanii jiru jechuudha. Maaltu kakaasaa? Maaltu hamilee itti kenna? Sirba sanaa fi dhugaatiidha jechuudha. Dhugaatii sana erga dhuganii sirba sanaan erga dammaqanii booda gara sagaagalummaatti seenuudhaan kan waaqayyoon hin jaalanne hojii hafuura hamaa, hojii diinaa kan hojjetan madda galii foon isaanii taasifachuun foon isaanii gammachiisuudhaaf yeroodhaaf kan jiraatan jiru jechuudha. Warri akkanaa egaati dhumarratti firiin isaanii maal akka ta'an ni ilaalla jechuudha. Sirbi egaa gara kanatti nama geessa. Mee macaafa qulqulluu keessaas caqasa tokko kaasnee ilaalla. Wangeela Maarqoos boqonnaa 6:17 irraa kaasnee gaafa dubbisnu Heroodis arganna. Heroodis keessumattuu mooticha abaaramaa jedhamuudhaan kan inni beekamu, gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin kan ari'ate, waaqayyoon kan hin beekne, daabiloosiif nama bulu, qulqullicha Yohaannis cuuphaa morma isaa kan irraa kochisiise, dhiiga kan dhangalaasu, nama hamaa sagaagalummaadhaan qabamee nama jiraatudha jechuudha. Akkamittiin jechuu dandeessu? Heroodis egaa Heroodiyaa kan jedhamtu haadha manaa Filiiphoosiin obboleessi isaa Filiiphoos erga irraa du'ee booda haati manaa Filiiphoos Heroodiyaan baay'ee bareedduu waan taateef bareedina fuula ishii ilaalee ormaaf dabarsee hin laaddu yookiin immoo hin kennu jechuudhaan haadha manaa obboleessi isaa fuudhee yeroo sanatti Yohaannis Cuuphaan handaara addunyaarra deemee sagalee waaqayyoo lallabaa ture. Yeroo kanatti jechuudha gaafa dhagahu Yohaannis wanta akkanaa siif hin ta'u, siif hin eeyyamamne, kee akka taatuuf waaqayyo siif hin eeyyamne dhiisi jechuudhaan gaafa inni itti dubbatu dhagahuu hin dandeenye. Gaafa kana egaa mootii waan ta'eef namoota gurguddoo fuulduratti akka inni qaana'ee hojii hamaasaa kanarraa deebi'uu fi labsii guddaa labsee namoota fuulduratti waa'ee isaa dubbachaa ture. Kanarraa kan ka'e Heroodis qulqullicha Yohaannis Cuuphaa qabee gara mana hidhaatti darbateera. Yakkan hojjennee badii raawwanne waan namaarraa deebi'i, waan gaarii hin taane, waan waaqayyoon gaddisiisu, wanta waaqayyoon hin jaalanne cubbuu kanarraa deebi'i, sagaagalummaarraa deebi'i jedhee yommuu inni gorsutti garuu mana hidhaatti isa darbate jechuudha. Namoonni cubbuun isaanii gaafa itti mi'aa'ee irraa deebi'i gaafa jedhaman gara adabaatti kan deeman aangoo fi qabeenya abdachuudhaan, guddina isaanii abdachuudhaan namoota kan adaban yookiin immoo gara adabbiitti kan deeman waan jiraniif ni adabe. Kanarraa kan ka'e guyyaa tokko Heroodis jechuudha guyyaa dhaloota isaa kabajachuudhaaf mootota hedduu waameera. Namoonni hedduu waamamanii ta'anii nyaachaa dhugaa osoo jiranuu Heroodiyaan intala ishii Solomee kan jedhamtuun gara Heroodisitti ni ergiti. Deemii mooticha kana gammachiisi, fuulduratti sirbi jetteen jechuudha. Isheenis fuulduratti dhadheenii sirbitee, sirbi ishiin sirbiteenis Heroodis ni gammadee, namoonni isa faana ta'an mootonni hedduunis ni gammadanii. Egaa yeroo sanatti nama sirbee nama gammachiiseef kennaatu kennama. Gammachuun kun egaa gammachuu fooniiti ilaalaa, gammachuu lubbuu miti. Maaliidhaan gammachiiste? Sirbaan gammachiiste sirbitee. Gaafa kana kennaa kennuu fi gaafa barbaadu maal siif kennu jedhee gaafate jechuudha. Waan barbaadde illee na gaafadhu. Unkaan kana haafuuti biyya bulchaa jiru kana keessaa gimmaasha isaa akkati mootii taatee bulchituuf siifan laadha, waan barbaadde na gaafadhu jedhee mootota fuulduratti waadaa galee ilaalaa. Sirbi amalee hanga kanaa keessatti horte ilaala. Addunyaa keessatti gaafa laaltan mootonni aangoo jaalatu. Aangoo jaalatan illee dabarsanii akka kennanii kan taasiste sirbadha jechuudha. Kanaafuu siifan kennaa, waan ati barbaadde na gaafadhu jennaan isheen immoo deemtee haadha isheedhaan mari'atte.
mootichi akkana nan jedheera waan barbaadde siifan kenna na gaafadhu taan biyya bulchaa jiru kana keessaallee gimmaasha siifan kenna naan jedheera gimmaasha kana gaafumoo waan biraa gaafadhu jettee gaafa ishiin gaafattu inni abbaa manaa kiyya ta'e yoo jiraate biyyi inni bulchaa jiru kun kan keenyadha erga inni bulchee nuti bulchine jechuudha kanaafuu isa gaafachuu hin qabduanii fi eroorsi akka addaan baanu kan taasisaa jiru Yohaannis Cuuphaadha Yohaannis Cuuphaan akka du'uuf morma isaanii kutiitiin haa kenni jedhee gaafatu jettee ilaala argitan amma ilaalaa ka mootichi waadaa galeera sirbaan gammachiisteetti kanaan booda dhattee gaafa gaafattu eroorsi morma Yohaannis Cuuphaa kutee kenneef dhiigan dhangalaasee lubbuu hin ajjeesee jechuudha lubbuu hin baasee jechuudha laala kanaaf egaa sirbi gara hojii sagaagalummaatti nama geessa waa lamatti isa geesse tokkoffaa lubbuu baasutti dhiiga dhangalaasutti sagaagalummaatti kan isaa kan hin taane fudhachuutti akka inni deemu kan kaasise kan taasise kan kakaase kan taasise maa'inni sababa sirbaati jechuudha sirbi hojii ammeenya amma kana gahuu nama gahuu danda'a waan ta'eef egaa namoonni gaafa sirban isa kana ilaaluun barbaachisaadha galgala isaanii ilaallachuun barbaachisaadha Yohaannis Cuuphaan egaa mormi isaa incitee waan cadhaan fuudhamee hin kennamee fi harka isaanii keessaatiin ibalalee mormi Yohaannis waggaa 15 guutuu wangeela lallabaa jiraate siqaayitti jiraatanii akka namummaa keessaa bahanii akka bineensatti jiraachuudhaan isaanillee akkaataan isaan itti du'an baay'ee kan nama gaddisiisudha jechuudha kanaaf du'a kanarraati waaqayyo akka nu baraaruuf nuti isaan irraa barannee waan waaqayyoon jaalanne kanarraa fagaachuun barbaachisaadha jechuudha egaa gadi fageenyaan hubachuun kan nurra jiraatu sirbuun sagaagalummaan lubbuu baasuun dhiiga dhangalaasuun waan waaqayyoon jaalanne raawwachuun cubbuudha jechuudha namni cubbuu hojjetu immoo kan seexanaati kan waaqayyoo miti jechuudha namni firee hojii isaatiin beekama macaafa qulqulluu irratti akkana jedhamee barreeffameera seexanni jalqabumaa jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati jedha jalqabumarraa jalqabee osoo hojii gaarummaa tokkollee raawwatiin seexanni samii irratti maal jalqabe cubbuu jalqabe laalaan cubbuu waan jalqabeef namni cubbuu hojjetullee kan eenyuti kan seexanaati erga jedhee ilmi waaqayyoo immoo hojii seexanaa kana diiguudhaaf mul'atee jedha hojiin seexanaa sagaagalummaadha sirbadha dhiiga dhangalaasuudha lafee cabsuudha biyya balleessuudha laalaa Kiristoos gooftaan keenya garuu hojii diinni raawwatu hojii seexanaa kana diiguudhaaf mul'ate argame gara biyya lafaatti dhufe garbummaa sana jalaa nu baase kanaafuu garbummaa sanatti deebi'uun nurra hin jiraatu hojii waaqayyoo qabannee isa duukaa deddeebi'uun nurra jiraata malee hojii daabiloos hojii diinaa kana qabannee deddeebi'uun nurra hin jiraatu erga jedhee namni mucaa waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu erga jedhee mucaa waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u namni waan qajeelaa hin hojjenne obboleessa isaa hin jaalanne hundinuu kan waaqayyoo miti ijoollee waaqayyoo fi ijoollee seexanaa immoo kanaan beekamu jedhee tokkoffaa Yohaannisiin boqonnaa 3 lakkoofsa 8 hanga 10tti gaafa dubbisnu garaagarummaa ijoollee waaqayyoo fi ijoollee seexanaa addaan baasee kaa'eera jechuudha kanaafuu nuti kan nurra jiraatu ijoollee waaqayyoo taanee deddeebi'uun jiraachuutu nurra jiraata malee osoo beeknu osoo dhageenyu ijoollee seexanaa ta'uun nurra hin jiraatu kanaan wal qabatee macaafa qulqulluurraa yoo laalle yeroo tokko Yihuudoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin mormani nuti ijoollee waaqayyooti jedhanii gaafa isatti dubbatan gaafa isaan morman isin ijoollee waaqayyoo miti isin ijoollee daabiloosidha isin kan abbaa isa tokko kan seexanaati kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanii gochuu feetu jalqabumaa jalqabee inni suni nama ajjeesaa ture dhugaan isa keessa waan hin jirreef isinni dhugaarra hin dhaabbanne inni sobaadha abbaa sobaati kanaaf yommuu sobuu isa garaa keessan keessa jiru isiniif dubbata ani garuu dhugaa waan nan dubbadhuuf ana amantan jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44tti dubbateera isin kan abbaa isa tokko kan seexanaati inni immoo jalqabumarraa jalqabee in sobaa ajjeesaa ture jedhee dubbateera jechuudha soba garaa keessan keessaa baasee isiniif ni dubbatadhe kaa'e kanaaf iyyuu ijoollee waaqayyoo warri ta'anii fi ijoollee waaqayyoo warri hin taane karaa kanaatiin akka adda bahuu danda'an beekuun barbaachisaadha gaatii sirbi cubbuuwwan kana akka hojjennu kan nama kakaasu keessaas tokko yookiin sadarkaa tokkoffaa qabatee kan jirudha jechuudha warreen cubbuu kana hojjetan akkasumallee warreen sirban warreen sagaagalan kan ajjeesan mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye macaafni qulqulluun ni dubbata jechuudha ani garuu hafuuraan gaggeeffamaa jiraadhaan isiniin jedha malee hojii fooniin raawwatinaa isiniin nan jedha fedhii foonii gaafa jennu egaa jalqabuma barumsa keenyarra gaafa jalqabnu sirbi foon kan gammachiisu aarsaa daabiloosiif dhiyaatudha jennee jalqabumarraa kaasnee ilaallerra kanaafuu sirbi hojii foonii akka ta'e as keessatti ni argina
faarfannaan garuu hojii afuurawaa kan waaqayyoon gammachiisu aarsaa galataa waaqayyoodhaaf dhiyaatudha jenneerra. Kanarraa kan ka'e maal jedhee Phaawulosi ani garuu afuuraan gaggeeffamaan jiraadhaan jedha malee hojii fooniin raawwatinaa nan jedha. Fedhii foonii fi afuuraa fedhii foonii afuuraan ni morma, afuurri fooniin ni morma erga jedhee kaayee booda isin waanuma jaalattan akka hin goone fi isaan kun lamaan waliin ni mormu. Afuurichaan yoo gaggeeffamtan garuu isin seera jala jirtanii hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis alalummaa jechuun ijjadha jechuudha, sagaagalummaadha, xuraawummaa, jireenya gadhiisii jedha, waaqolii tolfamoo waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa qocholoo, hinaaffaa, dheekkamsa, of tuulummaa, yaadan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, sirba, machii, albaadhummaa wanta kana fakkaataniisidha. Akkuma ani kanaan dura isinitti himee ture warri wanta akkasii raawwatan hundi isaaniiyyuu mootummaa waaqayyootti hin galan jedhee kaa. Kanaafuu egaa macaafni qulqulluun kun egaa waa baay'ee nu yaadachiisa. Biyya lafaarra jiraannee foon keenya gammachiisnee wantoota hamma jennee kana raawwannee amma barbaanne qabeenya qabaannus amma barbaanne nutti tolus amma barbaanne sadarkaa addunyaatti beekamtii argannus mootummaa waaqayyoo hin dhaalle taanaan gatii hin qabu. Ijoollee waaqayyoo hin taane taanaan gatii hin qabu waan ta'eef sirbi immoo mootummaa waaqayyoo nu dhabsiisa. Sirbi immoo jireenya bara baraa nu dhabsiisa waan ta'eef irraa of eeguun barbaachisaadha. Akkasuma immoo ijji hojii afuuraa immoo jaalala, gammachuu, obsa, gaarummaa, amanamummaa, arjummaa, garraamummaa of dhoowwuudha. Egaa seerri kun seera kanaatiin kan mormu tokkollee hin jiru jedhee kaara. Kanaafuu egaa jaalalaan, gammachuudhaan, gaabbiidhaan, waaqayyoon kadhachuudhaan, galateeffachuudhaan gara waaqayyootti deebi'uudhaan jiraachuutu nurra jiraata malee hojii diinaa yookiin immoo hojii foonii kana faana buunee daabiloos hin gammachiisne, waaqayyoon gaddisiisne jireenya biyya lafaa kanarratti waggaa 1,000 yoo jiraanne waan barbaanne yoo qabanne waan barbaanne yoo arganne faayidaa hin qabu. Macaafa qulqulluu irratti namni guutummaa biyya lafaa kana hunduma isaa osoo fudhatee kan isaa taasifatee lubbuu isaa garuu yoo dhabe maal gatii qaba waan jedhuuf kanaafuu hundumti keenyayyuu waan akkanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Keessumattuu ijoolleen biyyoota adda addaa keessatti bittimtanii jirtan sooshaal miidiyaan waa lamaafidha kan inni dhufe tokko ittiin hojjetanii qarshii argachuudhaaf ni danda'ama. Lammaffaan immoo namoonni qarshii argatanii karaa adda addaatiin garbicha daabiloos ta'anii akka jiraataniif waan itti yaadamee hojjetame waan ta'eef kanaafuu nuti addaan baasnee waan nu fayyadu itti fayyadamnee waan nuuf fayyadne immoo dhiisuun barbaachisaadha. Phaawulos dubbateera waan hundumtuu naa kennameera garuu hundi isaayyuu nan fayyadu akkuma jedhe waan nu fayyadu waan waaqayyo irraa addaan nu baasne qofa itti fayyadamne waan nu fayyadne immoo dhiisuun irraa fagaachuun barbaachisaadha waan ta'eef egaa barnoota keenya guyyaa irraa kana keessatti waa hedduu akka barattan waa hedduu akka hubattan abdiin qaba. Yeroota keessan biraatiin sheer gochuudhaan biraan gaa yeroo ittaan immoo qophiilee babbareedoo isin barsiisa isin gorsa jedhee qopheeffadhe qabadhe hanga dhufutti nagaan tura. Waan gaafis isinitti ta'e immoo isiniif deebisuu nan danda'a waan ta'eef koomentii jalatti barreessuudhaan yaada jajjabinaatiin isu jajjabeessuun dhaamsa qophii kootiiti kutaa ittaanu nan goritti deebinutti nagaan tura. Usbaata Lexaabeer.